Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalatamtoota fi kabajamtoota ijoollee Oromoo. Yaa Oromoo ta'e. Yaa Oromoo, yaa Oromoo, Oromoo. Oromoon kun kaanee maqaan nurraan dhiqamu. Laga dheeyinee firaan deenu. Baqaalaa dheeyinee suuqa dheeyinee gurgurannu. Gamuuf gooname. Yaa obboleeyyan kiyya kaa'aa Jawaar Mahammad du'ee jiruu isaan beeytanii. Yaa Oromoo kaa'aa ni jiraa ni du'een beeytanii. Oromoo kaa'aa. Oromoo bakka jirtanii mudhii teessanii dadda'a. Jawaar Mahammadis rakkoon isaa dhugaa maa nutti hin himne. Ani biyya san keessa jiraachuu malee rakkoo kanaan jira jiimaaf hin himne. Inni badiif dhufa jeetii himuu didaa bar rakkoon tana. Na buudaan badii fidanii yoo nani waa dubbadhee jeeti. Arra waree inni leen obsee dirree bahan abiyyaa mataa akka sirraa jira kaagaraa gargalee Jawaar irraa qabanii. Yaa Oromoo Harargeedhaan Harargee kiyya ta'uudhaaf isinitti hin boonan. Maaliif boontayyoo jettan? Warri Finfinnee adiiti gaawwalchaa amma dura reefkee Haacaaluutis hin deemne saniif ta'uun mala. Harargeen garuu ganama kana osoo hin bariinitti reefka mililikaachi taa'u san inni nuu reefka gootee agarsiiste gaariirti. Abiyyuu nu tolchee bareechee firaa beeka akka Harargeen dandeenye. Obboleeyyan kiyya wal quba qabaadha. Wajjiniin deemaa yaa obboleeyyan kiyya kanas jirtanis kan maatii keessanii bilbiltan maatii keessan hubachiisa quba qabaadha. Obboleeyyan kiyya kana jira namni isa kana jira jaan irra guddaan waa'ee feesbuukaa fi sooshaal miidiyaa kana quba qabaachuu dhabuun mala hubachiisa. Yaa Oromoo kaa lafa. Mee akkam taanaa ara yoo Jawaar du'e. Mee Oromoo maaltu isinii hafe? Maaltu isinii hafe warra qabsaawaa feesbuukaa hunda? Maaltu isinii hafe? Feesbuukaa irra malee haa humna hin qabdanii. Maaltu hafe asii achi? Maal godhamuu qabdi? Maaltu ta'a? Addunyaan abbaa humna qabu wajji jiraatti. OMN cufamnaan Jawaar ajjeefamnaan Oromoo akka maqaan mataan keessanii fi maqaan keessanuu hin jirre of beekadha. Warri akka duraanii bachuun feenee fi warri akka duraanuu keessatti akka sasbaafachuu fadhu hundi arba gammaddan. Hangaasaa Ibrahim mataa furriisan. Kumanyaa nyaaraa addi. Ara maal as bee dubbataa girisa ajjeese girisa Jawaaridhe girisa Haacaaluu ajjeese. Har'a maaltu uummata ijoollee ajjeesu jira? Girisaadha. Moo girisaa ija gurra qabuu dhufe? Habiyya harkaa qabu kophaa jira. Obboleeyyan kiyya tanumaan isiniif dhaamuuf deema. Quba qabaadhaa wal quba qabaachisaa bakka jirtanitti jajjabaadhaa obboleeyyan kiyya. Humna taatus qabeenyaan taatus haa bira dhaabbannuun isiniin obboleeyyan kiyya. Sanumaafuu waan dhaggeeffataniif galatooma. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalatamtoota fi kabajamtoota ijoollee Oromoo. Yaa Oromoo ta'e. Yaa Oromoo. Oromoon kun kaanee maqaan nurraan dhiqamu. Laga dheeyinee firaan deenu. Baqaalaa dheeyinee suuqa dheeyinee gurgurannu. Akkamuuf gooname. Yaa obboleeyyan kiyya kaa'aa Jawaar Mahammad du'ee jiruu isaan beeytanii. Yaa Oromoo kaa'aa ni jiraa ni du'een beeytanii. Oromoo kaa'aa. Oromoo bakka jirtanii mudhii teessanii dadda'a. Jawaar Mahammadis rakkoon isaa dhugaa maa nutti hin himne. Ani biyya san keessa jiraachuu malee rakkoo kanaan jira jiimaaf hin himne. Inni badiif dhufa jeetii himuu didaa bar rakkoon tana. Na buudaan badii fidanii yoo nani waa dubbadhee jeeti. Arra waree inni leen obsee dirree bahan abiyyaa mataa akka sirraa jira kaagaraa ol garagalee Jawaar irraa qabanii. Yaa Oromoo Harargeedhaan Harargee kiyya ta'uudhaaf isinitti hin boonan. Maaliif boontayyoo jettan? Warri Finfinnee adiiti gaawwalchaa amma dura reefkee Haacaaluutis hin deemne saniif ta'uun mala. Harargeen garuu ganama kana osoo hin bariinitti reefka mililikaachi taa'u san inni nuu reefka gootee agarsiiste gaariirti. Abiyyuu nu tolchee bareechee firaa beeka akka Harargeen dandeenye. Obboleeyyan kiyya wal quba qabaadha.
wajjiniin deemaa yaa obboleeyyan kiyya kanas jirtanis kan maatii keessanii bilbiltan maatii keessan hubachiisaa quba qabaadha obboleeyyan kiyya akkana jira namninis akkana jira jaan ceerra guddaan waa'ee feesbuukaa fi sooshaal miidiyaa kana quban qabaachuu dhabuun mala hubachiisaa yaa oromoo kaalafa mee akkam taanaa ara yoo jawaar du'e mee oromoo maaltu isinii hafe maaltu isinii hafe warra qabsaawaa feesbuukaa hunda maaltu isinii hafe feesbuuka irra malee haa humna hin qabdanii maaltu hafe asii achi maal godhamuu qabdi maaltu ta'a addunyaan abbaa humna qabu wajji jiraatti OMN cufamnaan Jawaar ajjeefamnaan Oromoo akka maqaan mataan keessanii fi maqaan keessanuu hin jirre of beekadha warri akka duraanii machuun feenee fi warri akka duraanuu keessatti akka sasbaafachuu fadhu hundi arra baga gammaddan Hangaasaa Ibraahim ammataa furriisan kumanyaa nyaaraa addi arra maalas bee dubbataa girrisa jaa girrisa ajjeese girrisa Jawaaridhe girrisa Hacaaluu ajjeese arra maaltu ummata ijoollee ajjeesu jira girrisaadha oo girrisaa ijaa gurra qabuu dhufe kabiyya harkaa qabu kophaa jira obboleeyyan kiyya tanumaan isiniif dhaamuuf deema quba qabaadhaa wal quba qabaachisaa bakka jirtanitti jajjabaadhaa obboleeyyan kiyya humna taatus qabeenyaan taatus haa bira dhaabbannuun isiniin jaa obboleeyyan kiyya kasanumaafuu waan dhaggeeffataniif galatoomaa